nama irraa fagaannee wal argine tokko yeroo arginu dhungoon nagaa gaafachuun jaalala nama sanaaf qabnu yookaan nama sana yaaduu keenya ibsina. Akkasumas nama jaallannuu fi ijoollee yookaan daa'ima keenyaafis dhungoo qulqullaa'aa ta'een jaalala keenya ibsina. Ashamaa akkam jirtu maatii Yookoo Doctor abbaa manaa fi haadha manaa yookaan jaalalleewwan lama gidduutti icciitii saayinsawaa dhungoo booda jiru waliin ilaalla. Yookoo Doctor 724 subscribe, like, yaada nuun gahuun akkasumas waliif qooduun waa'ee fayyaa keessanii baradhaa. Gaaffii fi yaada qabdanis karaa koomentii nuun gahuu hin dagatinaa. Akkasumas 724 Yookoo Doctor irratti bilbiluun waa'ee fayyaa keessanii doktara keessan waliin mari'adhaa. Hanga xumuraatti nu waliin turaa. Yeroo namoonni wal jaallatan lamaan wal dhungatan keemikaalonni fi hormoononni madda gammachuu ta'an hedduun gadi dhiifamu. Kanneen keessaa doppaamiiniin tokkoo fi isaan gafaadha. Keemikaalli kun kutaa sammuu keessaa kan maddu yoo ta'u, miirri gammachuu guddaan akka nutti dhagahamu taasisa. Wal dhungachuu malees keemikaalli kun baalota sammuu hadoochan fayyadamuu fi nyaachuunis madduu ni danda'a. Dhungoon jaalalaa fi bultii keessatti murteessaadha. Keessattuu hariiroo namaa irra caalaatti walitti guduunfa. Kunis kan ta'u hormoonii indoorfiin jedhamu maddisiisuun guyyaa guyyaan gammachuu akka argannu nu taasisa. Namoonni lameen haala wal dhungoo kana irratti kan hirmaatan yoo ta'e, qaamni isaanii indoorfiin kana maddisiisuun daran gammadoo ta'anii daran akka walitti dhiyaatanis isaan taasisa. Dabalataanis wal dhungachuun hormoonii oksitoosiin jedhamu maddisiisuunis ni beekama. Hormooniin kun hormoonii jaalalaa jedhamee kan waamamu yoo ta'u, innis jaalalleewwan gidduutti qaanqee jaalalaa bobeessuun akka waliin turan taasisuuf ni gargaara. Bara 2009tti qorannoon waa'ee dhungoo irratti taasifame akka addeessutti wal dhungachuun dubartoota vaayirasii hancufa namaa keessatti argamu kan saayitoomeegaaloo vaayirasii jedhamuun irraa dandeettii ittisuu kennaaf. Vaayirasichi kun uumamaan kan nama miidhu ta'uu baatullee garuu yeroo ulfaa daa'ima gadameessa keessa jiru ajjeesuu fi rakkoolee sammuutiif saaxiluu ni mala. Wal dhungachuun daqiiqaa tokko keessatti kaaloorii 6 gubuu danda'a. Kana jechuun sa'a tokkoon yoo herreegne kaaloorii fiigichaa sa'a tokkoon gubamu caalaa guba jechuudha. Kanaafuu ulfaatina qaamaa hir'isuu keessatti illee gahee qaba jechuudha. Dhungoon dhiphina yookaan istirees hir'isuu keessatti illee gahee olaanaa qaba. Kunis hormooniiwwan dhiphinaa koortiisool jedhamu hir'isuun dhiphina hir'isuu keessatti gahee qaba. Kabajamtoota hordoftoota keenyaa faayidaa dhungoon qabu hammana yoo eerre dhungoon eeggannoo hin qabne yookaan jaalalleewwanii fi haadha manaa fi abbaa manaa malee taasifamu infekshinoota garaagaraaf nu saaxiluu danda'a. Keessumaa infekshinii vaayirasii turuu gosa B fi C, vaayirasii hidhii namaa madeessu yookaan herpes simplex vaayirasii, siifilisii yookaan fanxoo, vaayirasii saayitoomeegaaloo fi giraanulaar fiivar diiziis yookaan kiising diiziis jedhamu nama qabsiisuu waan maluuf eeggannoo cimaan ta'uu qaba. Maddi keenya marsariitii fayyaaniit irraati. Kabajamtoota maatii Yookoo Doctor waan nu dhaggeeffattaniif galata guddaa qabdu. Chaanaalii keenya subscribe, like, share gochuu hin dagatinaa. Gaaffii waa'ee fayyaa qabdan kamiifuu doktara mariisisuu yoo barbaaddan 724 irratti nuuf bilbilaa. Kan isin waliin ture Andaraartuu Bushaati. Qophii biraan hanga wal arginutti bakka jirtanitti fayyaa ta'aa.